Hayyee dhiifamaa addaan muramuu teeknikaati sagaleen qulqullinaan qabu ture kanaaf addaan muramina fakkaata. Egaa ashamaa jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree miidiyaa nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isiniin jedha. Kuni dhaamsa qeerroo magaalaa Edomonton Irraayin kan isiniif darbu. Hawaasni Oromoo kan magaalaa Edomontonii fi naannoo ishii keessa jiraatu guutumaan guututti guyyaa boruu hiriira nagahaa dhimma obboleessaa fi hayyuu keenya kan biyya keessatti nafxanyaan nyaatame balaaleffachuuf ergaa barbaachisu guutuu idil addunyaatiif dabarsuuf jecha hawaasni Oromoodhaa kan biyya Kanaadaa magaalaa Edomontonii fi naannoo isii jiraatan hundinuu wal waamanii jiran jechuudha. Kanaaf saganticha kana irratti hirmaachuun dirqama Oromoo fi Oromummaa waan ta'eef ilmaan Oromoo hundinuu osoo manatti nafin xiqqaa fi guddaan hiriira kana irratti baatanii ergaa barbaachisuu fi mormii barbaachisu dhaadannoo barbaachisu obboleessa keenya kan biyya keessatti nafxanyaan nurraa galaafatte dhiigni isaa akka lafa hin banne Oromoon bakkuma jirtu hundaa gabbaatanii waan beeytanii ka godhuu qabnu tokkummaan goonee mirgaa fi gabrummaa saba keenya irra jirtu guutumaan guututti bakka deebisuuf dhiigni ilmaan Oromoodhaa kan guyyaa irratti dhangala'u jiru ajjeechaa Haacaaluu irratti dhaabbatee Oromoon akka bilisa baatu waan jedhu irratti hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Edomonton sagantaa qopheeffate qaba. Egaa hawaasni keenya jiraattonni magaalaa Edomontonii fi naannoo isii keessa jiraatan kuni waamicha qeerrooti. Qeerroon magaalaa Edomonton keessa jiraatu guyyaa boruu obboleessa keenya kan nafxanyaan biyya keessatti nurraa dhiiga dhangalaaftee guutumaan guututti mormii barbaachisuuf dhaadannoo barbaachisu qabannee qophii adda addaa irra jirra waan ta'eef hawaasni keenya kan magaalaa kana keessa jiraatu akka bakkaa fi iddoo sa'aa san irratti argamtan waan jedhu ergaa dabarfachuu barbaannaa jechuudha. Egaa ka biyya keessatti ammas rakkooniif ajjeechaan gidirri adda addaa uummata keenya irraa hin dhaabbanne jechuudha. Guyyaa kaleessa awwaalcha geggeessaa sirna obboleessa keenya Haacaaluu reeffa isaa ergaa awwaalaniin booda hawaasa keenya irratti dhukaasni adda addaa banamuun lubbuun namoota hedduu akka galaafatamee jiru odeeffannoo tokko nu dhaqqabee jira jechuudha. Egaa Amboo qofa kitti miti rakkoon ka adeemsifamuu jiru. Guutumaan guututti Oromiyaa keessatti waraanni hidhatee fi agaaziin isa dur jedhamu kun akka bifa addaatiin ka qophaa'e Abiyyi mooraa keessatti osoo hin hambifne waraan isaa guutumaan guututti Oromoo irra bobbaasee jira jechuudha. Egaa hawaasni keenya waan kana irraa qolachuuf rakkoo kana keessaa bayuuf tokko ta'ee tokkummaa isaatiin akka addunyaa irratti iyyatu akkuma amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti godhamaa jiru hawaasni Oromoo kan biyyoota adda addaa keessa jiraatan guutumaan guututti gadi baatanii ilma keenya kadhiigni isaa dhangale. Still haga ammaa kadhiigni ilmaan Oromoodhaa dhangala'oo jiru kana addunyaaf iyyachuu qabna waan jedhu irratti qophoofne boru akka wal arginu jechuu jira jechuudha nuti qeerroon magaalaa Edomonton. Qeerroo qofaa miti dhimma kanarratti hawaasni Oromoo jiraattonni magaalaa Edomontonii fi akkasumas naannoo isii jiraatan hundinuu dhimma kanarratti akka argamanii fi hiriira kanarratti xiqqaa fi guddaan akka gadi baatanii addunyaaf iyyannee dhiiga obboleessa keenyaa kana akka addunyaan argitu akka addunyaan beeytu dirqama keenya beeytanii ka walitti dhufnee dhimma kanarratti hojjechuun jechuudha. Wanni biroo immoo hayyoota fi beektota akkasumas xiinxala siyaasa Jawhar Muhammadii fi Baqqalee Garbaafa ilmaan Oromoo hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiran jechuudha. Guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatanii manni murtiidhaa guyyaa beellama tokkoon isaaniitiif kennee jira jechuudha. Kanaaf himannaan isaan irratti baname rakkoo ajjeechaa obboleessa keenya Haacaaluu wajjin wal qabsiisee waan tokko irratti adeemsifee jira jechuudha mootummaan. Mootummaan kun wanni inni dalagu jiruuf akka inni hojjechuu jiru waan beektanii ka bifa wayyaanee irraa wanni adda isa godhu hin jiru jechuudha yoo taan caalfate malee kijibuu fi waan beektanii ka shira adda addaa xaxanii fakkeessanii akka waan Jawhar Muhammad ajjeesee akka waan Jawhar Muhammad shira kana xaxee godhanii beektanii ka yakka hin barbaachisne isarratti adeemsisuu jira jechuudha mootummaan. Egaa nulleen mootummaa kanaaf ergaan nuti qabnu yoo danda'ame boru baritee guyyaan biraa argamuu dandeetti. Ilmaan Oromoo ammoo qabsoo isaanii gama barbaachiseen fincila akka barbaachisanitti godhuun mirga jechuudhaan gabrummaan jirtutti. Kanaaf hawaasni keenya hooggantootaa fi qeerroo teenya
kan yeroo ammaa kana hidhamanii mana hidhaa keessatti argaman afaan diinaatii baasuuf afaan bineensa kanaatii baasuuf tokko taanee qabsoo teenya fuulduratti oofachuu taatii jechuudha. Eegaa hawaasa keenya ilmaan Oromoodha kan addunyaa keessa jirtaniif kan biyya keessa jirtan. Sagantaa barbaachisuuf haala jirtu rakkoo jirtu irratti information barbaachisu walii qooduu nuti warrootni biyya keessa hin jirre waan barbaachisaa ta'e irratti marii goonee fuulduratti wal ijaarree wal jabeessuun dirqama keenya ta'a. Yeroo ammaa kana biyya keessatti neetworkiin hin jiru. Darbee yeroo masmaraan bilbilu akka tasaa yoo seenee arganne malee masmarri nu biyya keessatti akka hojjetaan jirre hedduun keenya quba qabna. Naannoo irratti yeroo bilbilli nuuf hin seenu bilbilallee ogguree jira jechuudha mootummaan ashaagireedha. Kanaaf hanga danda'ameen qabsoo keenya gara fuulduratti tankaarfachiisuuf tokkummaa keenya dhiigni haa caaluudha tokko nu godha dhiigni haa caaluudha walitti nu fida waan ta'eef ergasii tokko taanee diina kana ofirraa kaasuudha ta'a jechuudha. Wanni ani ergaa dabarfachuu barbaadu jechuudha irree miidiyaa irraa. Kanaaf wanni biroo ammoo kaasirratti an dabaluu barbaadu Oromoon qophaa isaatti osoo hin taane saboota biraallee ofitti dabalatee akka Somaaleedhaa akka Affaar warroota beeytanii kuush himatan kanneen ofitti daballee isaan kana wajjin paawar tokko taaneetiin qabsoo keenya gama fuulduratti fuufnee biyya keessatti mootummaan sun akka salphatu godhuuf dirqama jechuudha. Hawaasni Oromoo waamichi silaa godhamuu qabu beektotaa fi hayyootni teenya. Wamiichaa sabab sablammoota biroo kan ta'an kabeeytanii qabsoo kana nutti dabalamee qabsoo kana bakkaan gahuu barbaadan hedduun isaanii kabilisummaa dheebotan ni jiran. Kanaaf mootummaan biyya keessatti yeroo ammaa kana eenyuufillee ta'ee hin jiru. Sabab sablammoota birootiifillee ta'ee hin jiru yoo Amaaraaf ta'e malee. Sirni Abiyyi geggeessuu jiru sirna nafxanyaati. Alaabaa tokkottiif amantii takka isa beeytanii dur itti reebamu turan, dur itti ajjeefamu turan santuu as deemuu jira waan ta'eef hawaasni Oromoodha akkasumas hawaasonni biroo kan biyyoota Itoophiyaa keessa jiraatan tokko taanee tokkummaan mootummaa kan akka ofirraa fonqolchinu kunis waamicha birooti jechuudha. Eegaa qeerroon magaalaa Edomonton haala ittiif qophaa'uu jiru waan ittiin dalaguu jiru tartiiba isaa qophoofnee iddoo kamii fi bakka kamitti akka ta'e isaa akka irratti waamichi kun yookiin ammoo hiriira nagaa itti godhamu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanumaan beeytanii sagantaa birootitti walitti deebina sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana murteessaa jiiti. Eegaa nagaatti walitti dachaana.